Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa amaliyaa nutti ta'eetuma malee biyya lafaa kana irraa bara kana keessa nagaanis, fayyaanis, jaalallis, gammachuunis erga badee turee bubbulee jira. Waaqayyoon nagaa badee gammachuu badee fi jaalala badee nuuf haa deebisuu isiniin jechuun jaalladha. Egaa kabajamoota hordoftoota koo. Keessattuu bara kana keessa biyya keessas ta'ee biyya alaatti gidiraan biyya lafaa haguugee jiru baay'ee kan nama yaaddessuu fi jireenya namaatirraa irree abdii kan nama kutachiisudha jechuudha. Bara kana keessa biyya keenya keessattis ta'ee biyya alaa keessatti wantoonni uumamaa jiran jireenya namaatiif faallaa kan ta'ee fi jireenya namaa keessatti wanta abdii nama kutachiisudha jechuudha. Fakkeenya fudhannee biyya keenya keessatti karaa uumamaanis ta'ee karaalee garaagaraatiin rakkoon biyya keenya keessatti mudachaa jiru. Taateewwan biyya keenya keessatti ta'aa jiran wantoota baay'ee nama gaddisiisanii fi gidiraa hammaataa jireenyi biyya lafa kana irra jiru baay'ee hammaataa akka ta'ee fi jireenyallee akka nama jibbisiisutti deemaa jira jechuudha bara kana keessa. Akkasumallee karaa balaa tasaas ta'ee karaa uumamaas ta'ee karaalee garaagaraatiin biyyoota alaatti keessatti illee rakkoon bara kana uumamaa jiru baay'ee ulfaataadha. Karaa fayyaatiin karaa hundumaaniyyuu barri kun bara baay'ee hammaataa fi hamaa ta'edha jechuudha. Kanaafiyyuu bara kana bara gaariitti nuuf haa jijjiiru waaqayyooni. Fakkeenyaaf yoo fudhannee rakkina dheengaddaa tanaa biyya Beeruut Libaanoon keessatti uumame keessatti rakkoon biyya san keessatti uumame biyya alaatti haa uumamu malee rakkoo san keessummeessuu keessaa obboleeyyan keenyas dhiigni keenyas jiruu isaanii jijjiiruudhaaf jiraachuudhaaf of jijjiiruudhaaf jedhanii akkuma keenya akkuma nama tokko biyya isaaniitii bahanii biyya sana keessa jiraachaa kan jiran rakkoo sana keessummeessanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoon biyya keenya keessatti ta'aa jirus ta'ee rakkoon biyyoota alaa keessatti ta'aa jiru obboleeyyan keenyas rakkina kana akka keessummeessan beekutu nurra jiraataa jechuudha. Rakkoon gaafa biyya keenya keessatti uumamu qofa gadduu fi mataa raasuu osoo hin taane lammiileen keenya obboleeyyan keenya harki muraasni isaanii jiruu ofii jijjiiruudhaaf jiruu maatii ofii jijjiiruudhaaf biyyarraa godaananii biyyarraa baqatanii biyyoota arabaa garaagaraa keessa faffaca'anii jiraachaa jiran jiraachuu fi gaafa rakkoon biyya sana keessatti uumame immoo isaanis rakkina san qooddachuu keessaa ga'ee qabaachuu beekutii qabna jechuudha. Namni tokko akkamitti akka bahu beeka malee akkamitti akka galu hin beeku. Waaqayyoon obboleeyyan keenya biyya arabaa kamiyyuu keessa biyyoota alaa kamiyyuu keessa jirru nagahaan biyya keenyaa baanee qaama fayyaa ija fayyaa miila fayyaa qaama guutuu fayyaadhaan biyya keenya keessaa baanee hin jiraanne jennee boru jijjiiramna jennee of jijjiirree ofirra tarree maatii keenyaaf taana jennee biyya keenyarraa baanee biyya keessanii baatanii waaqayyoon nagaadhaan akkuma biyya keessanii baatanitti biyya keessanitti isin haa deebisu. Fayyaadhaan biyyaa bahanii dhibamaadhaan rakkataadhaan reeffan biyya ofiititti deebisuu irraa nama haa baraaru biyya ofiititti deebi'uu irraa nama haa baasu. Kanaafiyyuu rakkoo dheengaddaa biyya Beeruut keessatti uumame yoo fudhannee guyyaa kaleessaa obboleettiin keenya tokko lubbuun ishee dabartee jirti jedhamee ture. Akkasumallee obboleeyyan keenya biyya san keessa jiraatan namoonni hedduun madaa'anii jiru miidhaan irra gahee jira jedhamaa ture. Obboleettiin keenya duute kan jedhame garuu guyyaa har'aa immoo gara feesbuukitiinis ta'ee gara yuutuubii miidiyaa garaagaraatiin dogongoraan jedhamee obboleettiin keenya sun hin duune jirti jedhameeti ture. Baga jiraatte ammallee waaqayyoon umurii ishii haa dheeressu waaqayyoon bara jireenyaa ishii dheeraa godhee haa kennuufi. Intalli kuni osoo biyya san keessatti balaa tasa uumame kanaan duute kuni seenaa bara baraan onnee namaa keessaa hin baanedha garaa namaa keessaa hin baanedha. Maatii ishee keessaa haati ishee intalli koo boru naaf dhufti jettee boru jijjiiramtee naaf dhufti jettee anaan na ofiif jijjiiramtee ofirra tartee anaaf taati jettee
osoo eegduu gaa odoo balaan kun dhugumaan irra ga'e reeffan intalli kun warra ishiititti deebite hagam tokko garaa namaa madeessaa hagam tokko onnee namaa cabsa wanti kun waan jedhu baay'ee tokko gaddinee turre garuu mooyituu dogongoraan intalti jirti jedhamee jira waaqayyoon ammallee ishee haa jiraachisu. Obboleeyyan keenya biyya san keessatti miidhamtanis rakkoonni karaa kanaan isinirra geessii waaqayyoon baga lubbuu keessan isin baasee kanuma caalarree fayyaa keessan isiniif haa deebisu nagahan biyya keessanii baatanii waaqayyoon isin gargaaree nagahan gara biyya keessaniitti isin haa deebisu isiniin jechuun jaalladha. Nuti gaafa biyyaa bahanuu waa hedduu yaannee waa hedduu karoorsinee biyyaa baana namni kamiyyuu karoora qaba kaayyoo qaba wanta yaadee biyyaa baheef qaba wanta yaadde sana galmaan gahuu dhiisuu kee osoo hin taane jaarraa yeroo amma keessa jiru kanatti garuu osumaan lubbuudhaan biyya kootti deebi'ee osumaan fayyaadhaan maatii kootti deebi'ee maatii koo argee yeroo itti jennurra geenyee jirra jechuudha. Sababbiin isaatis amma sa'aatii kanatti kaayyoo karooraa wanta biyyaa baateef waan si yaachisu miti haalli deemaa jiru jechuudha. Biyya keessattis ta'ee karaa fayyaatiinis ta'ee karaa balaa tasa uumamuunis ta'ee wantoonni garaagaraa walitti gaafa dhufanii jireenya irraayis abdii nama kutachiisutti deemaa jiru jechuudha. Kuni barri kuni haaluma waliigalaatinuu bara ulfaataa bara baay'ee gidiraan biyya lafa kanaa haguugee jirudha jechuun hin danda'ama jechuudha. Dura dhukkubni koronaa dhufee biyya alaas biyya keessaas biyya osoo hin filatin biyya kamiiyyuu rakkinaa fi gidiraa hedduudhaan dararaa ture jira. Ammas ittuma jira odoo isaan jiru biyyoota keessas ta'ee biyya keenya keessas ta'ee rakkoonni koronaa caalan wantoonni koronaa caalaa nama miidhan nama huban karaa garaagaraatiin balaa tasa uumamuunis ta'ee karaa uumamaatiin karaa adda addaatiin rakkoon biyya lafaa kana irratti dhufaa jiru jireenya haga nama jibbisiisutti gahaa jira jechuudha. Warri biyya alaa jiran odumaan biyya kootti deebi'ee fayyaadhaan osumaan maatii koo argee yeroo itti jedhamurra gaheetti jira jechuudha. Kanaafiyyuu keessattuu obboleeyyan keenya biyya arabaa kamiyyuu keessa jirtan waaqayyoon isin haa eegu isin haa tiisu nagahaan biyya keessanii baatanii isinis akka nama tokko kaayyoo qabdanii karoora qabdanii wayiif biyyaa baatanii nagahaan biyya keessanitti maatii keessanitti isin haa deebisuu isiniin jechuun jaalladha. Warreen biyya Beerut keessatti rakkoo fi gidiraa hedduu baachaa jirtan yaa biyya Beerut akkuma beekamu duras biyya baay'ee obboleeyyan keenya itti gidirfamaa itti rakkachaa turanidha. Ammallee gidiraan sun dachaadhaan dabalee isaan miidhaa jira. Waaqayyoon biyya san keessa nagaan isin baasee maatii keessanitti biyya keessanitti isin haa dabalu isin haa galchu isiniin jechuu jaalanna. Egaa kabajamoo hordoftoota